Waaqayyootiin kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalee keenyaa Waadaafannoo miidiyaa hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii nuti nagaa keenya isinis baga nagaa keessan taatanii lola keenya kutaa lammaffaa guyyaa har'aa kanaan immoo meeshaa lolaaf nu barbaachisan yeroo darbee warreen haaromsaan matatti ergamuuti yeroo hundumaa rakkattanii dhiphattanii furmaata dhabdan keessi keessan boqonnaa dhabe maal gochuu akkasin qabdan torbee eegallee turre haa ta'u malee har'a immoo lola kana eegaluudhaaf tooftaa isaa baruudhaaf dhaabsisuudhaaf isa ergame deebisnee qaama sanatti erguudhaaf maaltu ta'uu mala meeshaa akkamii hidhannaa isa jedhu kutaa lammaffaa keessatti walitti ilaallaa warreen haaraa taatan barnoonni kun yoo isinitti tole jireenya keenyaaf nu fayyada maatii keenyaaf firoottan keenyaaf nu fayyada yoo jettan waliif akkasin dabarsitan maqaa Waaqayyootiin isin beeksisaa mee har'a immoo kutaa lammaffaa keessatti hojii kana dhaabsisuu bira darbee immoo deebisuu ofii keenya fayyaa taane qaama erge sanatti immoo deebisnee qaamuma sana ittiin waraanu akkamitti dandeenya isa jedhugaa har'a immoo kutaa lammaffaa laallaa kana keessatti dursa qophii nuti gochuu qabnu meeshaan nuti hidhachuu qabnu wantoonni nu barbaachisan jiru jechaadha. Hunda dursa kutaa tokkoffaa keessattis akkuma yeroo darbee isinitti hime jalqaba bakki hojii sadii gurguddaa saditti raawwannu hojiiwwan sadan gurguddaa kun immoo hojii amma hojjennu kanaatiif baay'ee muraasaa fi bu'uura wantoota hundaa kan akkuma waan ta'eedhaaf innis sooma sagada kadhannaa isaan kana immoo kan raawwannu bakki iddoon sagadaa iddoon soomaa iddoon kadhannaa waan nu barbaachisuudhaaf hunda dursa seera isaa heera isaa eegne adeemsa isaa eegne suura qulqullootaa bakka inni iddoo tokkotti kurfaa'ee jirutti gubbaarraati waaqa abbaa suura sillaasee suura madaanalamii baala waldii ta'uu danda'a gubbaarraa goone baay'essinee tartiiba isaa jalatti suura maaramii qulqullootaa ergamoota toloota akkuma aangoo isaaniitti hunda kan dursu Waaqayyoodha. Waaqayyootti aanee qulqulleetti dibroo maaramiidha. Ergamoota, wareegamtoota, toloota, qulqulloota jennee tartiiba kennaa isaan kennameetiin keenye fuuldura isaa immoo teebilii qopheessine girgiddaa irra ta'uu danda'a. Sharaatiin ta'uu danda'a bakka tokkotti kurfeessinee hojjenne isa kana kutaa sadaffaa keessatti isiniif hojjedha. Haala qophii bakka sagadaa sanaan booda teebiliin hin barbaachisa. Teebilii sanarra immoo lakkooftuu macaafa qulqulluu dibata garaagaraa kaawwachuu dandeenya jecha. Sanaan booda lafa isaa immoo afata yookiin immoo minxaafii kan jennu qopheessineen booda kutaan kadhannaa kun yoo nuuf mijate bakka teenyurraas bakka itti nyaannurraas bakka ciisnurraas bilisa ta'uu danda'a qaba. Kutaa kadhannaa kana keessa immoo wantoonni taa'uu qaban macaafa qulqulluu, macaafota kadhannaa, lakkooftuu, dibata garaagaraa alatti wantoonni garaagaraa taa'uun hin barbaachisu. Asirratti warreen biyya Arabaa jirtan kun haalli kun isinii mijachuu dhiisuu danda'a. Akka feetanitti bakka kadhannaa, akka feetanitti bakka ciisaa, akka feetanitti immoo bakka teessanii nyaatan isinii mijachuu dhiisuu danda'a. Ammaaf garuu haaluma isinii mijatetti barnoonni kun barumsa boriifis isin fayyadu waan ta'eedhaaf. Kanarraa qofa otoo hin ta'in boriifis akka isin fayyaduttidha. Barnoonni har'a nuti isin barsiisu. Biyya keessatti gaafa dhuftan garuu haala mijeeffattanii kana hojjechuu qabdu. Inni guddaan immoo
hojii kana eegallee addaan kutuun hin danda'amu. Fayyineera jennee dhiisuu hin dandeenyu. Nurraa dhaabateera jennee addaan kutuu hin dandeenyu. Fakkeenyaatiif lolaan tokko yookiin immoo loltuun tokko meeshaa isaa lafa hin kaa'u yoomillee. Qophaa'eedha. Yoo lafa kaa'es qophaa'eedha. Sochiin ta'e wayii sochiin diinaa gaafa inni mul'atu dafee hidhatee daqiiqaa keetti of qopheessee baha qabatee eeggata. Isinis akkas ta'uu dandeenya qabdu. Akkas ta'uu qabdu jecha. Dursa baha kadhannaa qopheeffattu, meeshaa kadhannaa guuttattu, meeshaa waraanaa hidhaattu sanaan booda sabirraa saabuu lafarraa saa ergamu namarraa saa dhufu bakka barbaade haa dhufu ofirraa qolachuu dandeessu. Yeroo hundumaa qophaati jiraadha jedha Macaafni Qulqulluu. Qophii kana kanadha. Qophii hafuuraa keessumaa qophiin hafuuraa yeroon kan itti kennamuu fi bifa salphaatiin kan laalamu. Sanaan booda jalqaba bakka kadhannaa qopheeffanne meeshaa kadhannaa guuttanne meeshaa waraanaa hidhanne fannootti daballee keewwanne inni guddaan tokko yaaduu qabnu immoo keessa koo hafuurri hamaan jira moo hin jiru? Xunqulaan natti ergameera moo hin ergamne? Matatti natti ergameera moo hin ergamne? Ani fayyaadha moo fayyaa miti? Mallattoo akkamiin ofirratti arga? Mata bowwoodha moo? Ija moo? Ilkaani moo? Lapheedha moo? Garaacha moo? Kaleedha moo? Koronyoo koorra moo? Qaama koo keessaa fayyaa kan hin qabne kamidha? Deddeebi'ee wanta ittiin qoramu maalidha? Yaada fooniiti moo? Sooma dadhabuudha moo? Hirriba moo? Kadhannaa dadhabuudha moo? Hojjedhee eebba dhabuudha moo? Tasgabbii dhabuudha moo? Nagaa dhabuudha moo? Fayyaa dhabuudha moo? Waa baay'eedha. As keessaa tokko filna. Eera kana yaadneen booda kanatti aansinee meeshaa kana sooma, sagada, kadhannaa isaan sadan cimsinee qabannee kun kan ittiin seexanaa keessa keenya jiraachuu ittiin qorannudha. Meeshaan kun akkuma saayinsistoonni biyya lafaa, dooktoroonni biyya lafaa laaboraatooriidhaan maayikirooskooppiidhaan dhibee namaa qoratan nuti kanaatiin keessa keenya jiraachuu isaa kanaan beekna jechaadha. Inni biraa asiin karaa tokko irraatti cabee jira. Fannoo irratti fireenii maqxoraa kanaa kirrii furdaatiin ta'uu qaba. Kirrii furdaatiin gochuu qaba. Baay'inni firee maqxoraa kanaa mana amantaa kee dhaabannee haadholiin keenya yeroo isaan bifa kanaan akkatti lakkaa'in agarra. Maal jechuu isaaniiti haadholiin keenya monokosaatiin kan akkattiin hin lakkaa'u. Maal jedhaniiti immoo lakkaa'u kana gaafa lakkaa'an jennee gaafa laallu እግዚኦ ማርና ክርስቶስ 41 በእንተ ማርያም ማርና ክርስቶስ 41 ta'uu qaba. Fireenshii lakkoofne fireenshii gaafa hojjennu 41 ta'uu qaba. Jalqaba እግዚኦ ማርና ክርስቶስ 41 በእንተ ማርያም ማርና ክርስቶስ ለካ tokko lama sadii እግዚኦ ማርና ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማርና ክርስቶስ ያ ክርስቶስ ኑር ያ ክርስቶስ ነፈይስ ያ ክርስቶስ ኑር ያ ክርስቶስ ነፈይስ ያ ክርስቶስ ኑር ያ ክርስቶስ ኑር የኔት ሐረኬ ማርያም የነፈይስ ሐረኬ ማርያም የነፈይስ የኔት lakkoofna jecha. Innaa taadhaa kun maalidha faayidaansa? Faayidaansa maal akkamitti itti fayyadama? Meeshaan kun meeshaa qorannoo erga ta'eeti. Erga meeshaa qorannoo ta'eeti. Keessa keenya kan jiru hafuura hamaa sana. Maal jechaa immoo
ittiin fayyadame. Maal jechaa itti fayyadame. Namoota baay'eetiif gaaffiidha. Abbooliin keenya bifa kanaatiin hidhatanii deemu. Kun miidhagina yookiin immoo geexiidhaaf miti. Hojii waan qabuufi. Akkam yoo goone kanatti fayyadamuu dandeenya kan jedhudha. Mee ammas barnoonni kun itti fufuu qaba. Baay'ee gaariidha. Nu fayyadaa, maatii keenyas ofii keenyas fayyadaa kan jettan laayikii tuquudhaan description box irratti nu barreessuudhaan fedha keessan yaada keessan laala. Kana qofaa miti waa baay'ee laala. Yoo kana ta'uu baate fedhan qabdan yoo taate nuti sofuma viidiyoo kana waraabnu waan ta'e namoonni baay'ee deddeebitanii barumsi sun yoo itti nuuf hoyyaa maaloo barsiisa barnoota sana itti nuufufaa nu barsiisaa waa baay'ee irraa baranne waa baay'ee hordofne jechaa turtaniittu ammas chaanaalii kana sabiskiraayibii godhaa namni tokko nama 10-20 sheer godhee barnoota kana barachuun dirqama ta'a. Maatiin keessan biyya afuura xonqolaatiin, afuura matatiitiin, afuura seexanaatiin, afuura qaalluu, afuura sheekii garaa garaatti rakkachaa akka isaan jiran nan beeka. Keessumaa maatiiwwan keenya biyya keenya keessa rakkoo baay'ee qabu. Isinis rakkoo baay'ee qabdu waan ta'eedhaaf barnoota keenya kutaa 3ffaa keessatti immoo haala fayyadama lakkooftuu faayidaa fayyadama lakkooftuu waliitiin ilaallaa waan dhaggeeffataniif galatooma. Sabiskiraayibii sheer godhaa hundumti keessa. Kanaaf itti fufna Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u.